ani mataa kooti badiin wani balleessee yoo badiin qabaadhee ani arshii bakka bu'uu hin danda'u yookaan ganda biraa bakka bu'uu hin danda'u. Iddoo itti dhaladhe bakka hin bu'u. Mataa kootu bakka hin bu'u. Namni akka hojjetu, namni waa balleessu, namni ganda tokko arrabsu ofii isaatu mataa ofiitu bakka hin bu'u. Osoo ofii isaatiin mataa isaatu bakka waan bu'u taate waan gaarii hojjeta. Uummata kanaaf waan gaarii, ergaa gaarii, yaada gaarii, ilaalcha gaarii qabaataa ture. Hayyee nama ofii isaatiif of bakka hin buune, nama ofii isaatiif ofii hin tahini faana deemaniitiin fuudhanii wanti ofii irratti gastii ofii irratti maxxansanii irraa haasa'uun maaliif barbaachise? Maalidha bu'aansaa? Kanaaf please of eeggannoo godhaa. Warra akkasii suuraa fidanii laxxaaftaniitiin hin jettanis faayidaa dhuunfaa barbaadan. Abbaan barbaade yoo balleesse badii isaa osoo uummanni ol fuudhee sooshaal miidiyaa irratti ol hin baasuuti namni isa argu hin jiru. Waan ofii hojjete sana achumatti namni isa dhageeffate yoo hin jirre, namni isa laalu yoo hin jirre ofii isaatii dhiisee balleesseetanii ta'a afaan isaa dabate. Garuu uummanni keenya fuutanii namni tokko yoo dogongora wayiitiif yookaan immoo beekan faayidaa dhuunfaa isaatiif jedhee waan tokko dalagu fuudhanii maxxansanii gastii ofii irratti irraa haasa'an. Isaaf gabaahan baheera gaafa kana. Namuu isarraa haasa'a. Inni sachi booda argee gastii isaa hin banataa hin seenaa namoota hedduutu isa jala dhaqeetti hin hordofu. Bu'a qabeessa ta'eera. Kana wanti dalagamu jiru. Kanaaf warri faashina godhatanii keessumaayyuu waa'ee gandarraa haasoftan please rabbii keessan sodaadha. Rabbii isin uume sodaadha. Gandarra haasa'uun gandatti galuun arrabsoon nama isin arrabse arrabaan deebisuufin rabbi birattis fokkataadha, nama birattis fokkataadha. Rabbi birattis isin salphisa, nama birattis isin salphisa. Namni nama arrabsu isa kamtu milkaa'ee bakka gahe, isa kamtu iyyuu iddoo gaarii jira, isa kamtu ittiin waan gaarii hojjete. Isa namni har'a nurraa jibbu rabbi immoo boru maal nu godhuuf ta'a. Kana ofirratti beekuun baay'ee barbaachisaadha. Darbeera yoo yaada biraa yaada dabalataa qabaattee yaada nuuf dabali. Warra jala jiru malee namni biraallee kan ergataa jiru hin jiru. Dhaggeeffatuma jiran natti fakkaata. Mee yaada biraa yoo qabaattee waan uummata kana gorsitu yoo jiraate yaada kan kennuuf qoodi inshallah. Yaanni kee ati kaaste baay'ee gaariidha. Nama hubatuuf yoo namni hubatu jiraate hawaasa keenyaa fi tokkummaatu barbaachisa malee gandummaan hin barbaachisu. Artistoota keenya lubbuu isaaniitti waaqni araaramu Doktara Kabajaa Alii Birraa, Hacaaluu Hundeessaa kamu waa'ee tokkummaa Oromooti kan isaan dubbatan. Bahaadhiyaatti kaabaa kibbatti waa'ee tokkummaa Oromooti kan isaan dubbatan. Suni maaliif fayyadaa? Tokkummaan humnaa, tokkummaan guddinaa, tokkummaan jireenyaa jedhaniitu. Kanaaf kaabni durirraa kaasee hanga dhaloota durii kaasee hanga dhaloota har'aatti tokkummaa hawaasa kanaa kan dubbataniif gaafa gandummaan yaadamu qilleensatti seenaa ormi sana argatti seessenti. Seenaa sangoota sadii ni beekta yoo ta'e sangaa daalacha, sangaa adii fi sangaa gurraacha, sangaa diimaa. Akkaataa itti bineensi adda baasee sadan isaanii fixe hin beekama. Akkasitti gandumaan akkatti nama saaxila malee nama fayyadu. Humnaan godhattu, boqonnaan godhattu, sammuun keessa nama birattis kabajan argattu. Rabbi birattis nama qooddee kabajan argattu yommuu jechuudha. Kanaaf tokkummaatu barbaachisa yeroo jedhamu waa baay'ee irraa kaa'ame humna. Sigalee beekumsaas akkasitti argattaa, dandeettis akkasitti argattaa, guddina akkatti argattaa, kabaja akkatti argattaa, abbaa biyyummaa akkatti argattaa. Amma salphannee jirra malee kabajamnee hin jiru. Adda adda qoodamuu keenya irraan kan ka'e. Otoo tokkummaa qabaannee akka kana hin salphannu jechuudha. Maaliifi tokko maqaa isa tokkootiin ka'ee dhaabbata, inni biraa maqaa isa biraatiin ka'ee dhaabbata. Deebi'ee walitti jechaan taane walitti dubbata. Sana keessa immoo inni kan jala taa'ee arrabsoodhaan jechaan taaneen waa meeqa namni keenya adda bahee jechuudha. Gara deeme.
federeeshiniin immoo sanarraa fudhateet dubbii qulqullina hin qabne, dubbii dhugaa hin qabne, dubbii faayidaa hin qabne fudhateet jenereeshiniin keenya adda fagaate jechuudha. Mana barumsaatti yoo ilaaltu akkasi, bakka hojiitti yoo ilaaltu akkasi, gaara biiroo guguddaatti yoo ilaaltu akkasi, filannoo yoo ilaaltu akkasi, hoggansa yoo ilaaltu akkasi. Kun nu fayyadne jechuudha. Kun nu fayyadne. Kanaaf tokkummaan barbaachisaadha. Biyya Chaayinaa otoo ilaalte, Chaayinaan waan isaan addatti qaban kan biraarraa qaban yoo jiraate teknoolojii qofa malee waan hundumtu kan isaaniiti. Teknoolojii qofa qaba malee afaan kan isaaniiti, afaan biraan fayyadamanii. Wal fuudhallee Chaayinaan kan biraa baay'ee hin fuutusi, kan biraatis hin heerumne. Baay'inaan jechuudha. Chaayinaan gadi ba'anii bakka biraatti amma reefu amma kiloosdi ta'uun waan isaan hin fayyadne iddoo hubatanii as reefu gadi ba'anii addunyaatti makaman malee guutummaa guutuutti afaan isaanii kiloosdi godhanii, teknoolojii isaanii kiloosdi godhanii, jireenyi isaanii tootaalii kiloosdi to the world. Bakka addunyaarraa addatti maal fayyade suni har'a kunoo addunyaa kana to'achuuf deemu. Ameerikaa mo'achuuf deemu. Amma yeroo isaan wal biratti argitu icciti wal lolu garuu iccitii isaanii baasanii kennan dabarsanii. Iccitii biyya isaanii, rakkina biyya isaanii dabarsanii kennan bata'aamir bakka. Waa tokkollee garuu dhimma biyya isaanii irratti hin du'u. Maqaa biyya isaanii eeguu irratti hin du'u. Egalee kana waan ta'eef waan faayidaa biyya isaanii dabarsanii kennuu irratti totaali. Kana waan ta'eef kan keenya immoo yoo ilaaltu ofumaan wal takaallan. Tokkummaa dhabuurraan kan ka'e, gandummaarraan ka'e amma barbaachisu. Otoo akkasitti yaadameera ta'ee guddina gaarii argannaa, tokkummaa gaarii argannaa, abbaa biyyummaan keenya mirkanaa jechuudha. Garuu tokko mirgatti harkisee, tokko bitaatti harkisee, warra hoggansa keenya yoo ilaaltu qixa miti kan isaan yaadaa jiranii, qixa miti kan hirmaachaa jiranii, qixa miti kan wal gargaaraa jiranii. Egalee tokko hidheet, tokko bisheesseet, tokko isa kan xureesseet ofii isaatii ol ba'uu beekamuu barbaada. Achi booda sarara sanarraa nama isa gargaare hunda ol harkisa malee dandeettiidhaan, barnootaan, beekumsaan miti. Egalee kanaaf otoo kana ta'e amma namni dandeettii qabu namoota akkamiiti amma biyya irratti faca'anii, biyya keessaas badanii, biyya keessatti dhokatanii kan ta'an otoo dandeettiidhaan ta'eera ta'e. Innaa wal saaxiluu, wal takaaluun kun namoota adda fageessee tokkummaan dhorkee akkas taanee faca'anii adda faca'anii jirraa jechuudha. Garuu baay'ina keenya yoo ilaaltu immoo Profeesar Mararaan maal jedhee yeroo tokko biyya Eertiraa natti fakkaata. Biyya Eertiraa ta'uu Tigraay ta'uu waan hin beeku. Baay'ina keenya otoo ilaallee bar tulluu wayirratti baanee otoo fincoofne biyya iddoo sanaa sana haxaa'ee balleessa fincaan jedhetu. Tokkummaadhaan otoo baane jechuudha. Garuu jallaa keenyatu nu fixee jedhee mukti qottoo jedhama. Mukti jallaa muka keenya nu fixee mukti bosonni jechuudha. Bosonni jallaa keenyatu nu fixee muka qottootiin mukuma fixa jechuudha. Jallaa muka jallaadha. ስለዚህ jallaa keenyatu nu fixee hangafoota keenyatu tokkummaa keenya akkan eegganne akka isaan hordofnee hin baanu. Sigalee abshaalummaa, haxxummaa akkasitti deemameet namni hundumtu mana barumsaatti yoo argitu barsiisaan, waajjiratti yoo argitu hoggansa, gubbaatti amma gubbaatti yoo deemtu hundumtu abshaalummaan deema malee tokkummaadhaan nama hunda wal qixa harkisuudhaan hin jiru.
To kuni akka baduuf maaltu barbaachisa jechuudha. Generationiin amma jiru ol guddataa deemu kana isa inni dura darbe badeera. Inni amma jiru garuu kan of fudhatee hubatee isa jallataa deemu kana qajeelchaa diduudha bakka whatever diduudha bakka. Badiidhaaf jallinaaf bittinnaa'uudhaaf diduudha bakka. Tokkummaa qajeeltoo bakka. Amma yaa'u challenge qabaachuu danda'a, aarsaa nama kaffalchiisuu danda'a. Garuu Rabbi si gargaara dhugaadhaan deemtu ta'e. Kanaaf diduudha waan akkasiiti ani yaadni dabaluu danda'u kan. Ayyee galatoomii ulfaadhoo obboleessa keenya jaalaa beera hedduu takka ulfaadhii yaada bareedaa nuuf kaastee galanni kee bilisummaa haa ta'u. Kuni gabrummaaf akka nu saaxilee gandummaadha adda addummaa nuti qabnuudha. Anatu beekaa anatu sirra jabaadha. Akkamitti anaannatu ixaa jedhanii ilaalcha akkasii kana qabaachuutu uummata keenya rakkinaaf saaxiluu ture. Ani jabina sirra hin qabu, atis jabina narra hin qabdu. Mataa keetitti jabaa ta'uu dandeessa. Lubbuu keetittis jabaa ta'uu dandeessa. Anis lubbuu kootitti jabaa ta'u. Wattuan. Himata. Okay. Lubbuu teenyatti anis jabaadha ofiin jechuu danda'a. Inni kunis akkasi. Haa ta'uyyuu garuu ani hin beekan yeroo gara yerootti ani jabaadha akkamitti na duuxaan yeroo gara yerootti gandarraa ka'u uummata keenya yeroo gara yerootti rakkinaaf saaxilee uummanni keenya akka miidhamuuf akka burjaaja'uuf carraa baneetee jira. Har'allee wanni dalagamu jiru isuma sana. Ani arsiin jabaadha. Ana arsii sanyii akkasii ana arsii sanyii akkana akkamitti wanti akkanaa na arrabsiti. Ana jimma sanyii akkasii ana jimma sanyii akkana arsiin akkasii maaf akkamitti na arrabsiti. Kutaan 11 kuni gaafa akkasitti haasa'u gadi bahee maaltu dhufuuf ta'a? Maaltu deema? Maal ta'aatiin jirra? Ammatti maaltu nurra jira? Gara duraa maal ta'uuf deemta? Namni kana taa'eetiin hin tilmaamaan jiru warri sooshaal miidiyaa irratti ol bahee waan keessoo isaatti dhagahamee fi fedhii isaa duwwaa irratti hundaa'ee haasa'uun duwwaatti namni kana taa'eetiin hin ilaalu. Namni waan keessa darbe hin beekne waan har'a keessa jiru hin beeku jedhan. Namni waan har'a keessa jiru hin beekne waan boru ta'us hin beeku jedhan. Uummata keenya isa sana keessa jiru uummanni keenya. Waan kaleessa keessa darbe rakkoo kaleessa keessa darbe irraanfatee har'allee waanuma badii kaleessa irraa barachuu didee miidhama kaleessa irraa barachuu didee ajjeechaa kaleessa diinni nu ajjeesaa ture sana irraa barachuu didee qoqqoodaa diinni kaleessa nu qoqqoodaa ture kutaan gandaan nu qoqqoodaa ture sana irraa barachuu didee har'allee har'a keessallee taa'ee yeroo silaa wal qabateetiin tokkummaa isaatiin waan hojjechuu qabutti danda'utti waan raawwachuu qabutti har'allee taa'eetiin waa'ee gandummaa haasa. Hayyee har'as teenneetu waa'ee gandummaa haasina. Har'a akka kana jirra haala kana keessa jirra. Boruun keenya hoo maal ta'a akka kanatti? Maal ta'uuf deema? Nuti maal taana dhalli keenya maal ta'uuf deema? Namni kana taa'eetiin hin tilmaamu hin jiru. Osoo akkasitti waan ta'aniitiin tilmaamamu ta'e gadi bahanii namuu ganda isaa bircharraa iddoo itti dhalatirraa afaan baafatee hin haasa'u. Waa'ee gandaa kan beeknetu waa'ee gandaa haasa'a. Ganda keessatti dhalate keessa garee meeqatu jira? Gandi kee garee meeqa qaba jedhanii osoo gaafatanii nama garee 2-3 hin himnetuyyuu waa'ee gandaa gadi bahee haasa'a gandi keenya tuqameera jedhee. Maal jechuudha? Hangamitti nuti akkanumatti kana haasofna hangamitti wallaaluma kana keessatti doofummaan mataa keenya nu qabate kun hayyoom gaafa kam nurraa banama akkamitti nurraa ifu. Namni ani gaafan kana jedhu ganda keessan jibbaa iddoo itti dhalattan jibbaa jechuu kiyyaa miti. Namni kamuyyuu iddoo itti dhalatirraa ol ka'ee godinatti dhufeetti gandatti dhufee aanatti dhufeetti godinatti dhufee oromiyaatti dhufee biyyattii ta'a miti. Anjibbaa jechuu kiyyaa miti jaaladha garuu hoo maaliif adda addummaa kana qabaatan? Adda addummaa kun maaliif barbaachisa? Gandi biraa ganda kiyyaa miti. Maaf akkasitti of hin amansiisne? Diinarraa maaf hin barannu nuti?
diinni bar badaa isaanii kanama isaanii balleessuuf keessa balleessaniit ufii isaaniitii walitti dacha'anii wal qabataniitiin diina biraa ofirraa qolatan. Nuti garuu sadarkaa sana keessa hin jiru. Kanaafi Please hadaraa keessan warri gandumaa faarsitan warri gandi kiyya tuqame jettaniitiin waa'ee gandaatti amantanii waa'ee gandaa qofarraa haasoftan please dhaabbadhaate of ilaala. Jaalala gandaa hin qabdan, jaalala iddootti dhalatanii sana hin qabdan, jaalala ganda keessanii qabaataniiti miti waa'ee gandaa haasoftan. Ajandaa godhatu sooshaal miidiyaa irratti olbaatanii haasoftan. Waan ajandaa godhatan dhabdan anaatu isinitti masirritti akka gaariitti. Kana sirritti hubadhaati itti nyaadhaas itti dhugaa. Odoo gadi isinii lixuu diduutti gaddabarsaa giddiidhaan. Jaalala ganda sanaati miti. Waa'ee ganda keetti beetee miti garraa haasoftu. Eenyuun jabaan waa'ee ganda isaa beeku. Namni waa'ee ganda isaa beeku ganda biraan tuqu. Namni gandi na jiraatu qamee beeku ganda biraa tuqeetiin ganda biraa maqaan balleessu. Waa'ee gandaa tokko illee hin beektan. Ajandaadhuma godhatanii ol baataniitiin maaliin uummata jeeyinaa maaliin uummata waccisiifnaa maaliin peejii kana kiyyi kana jala nama galchee namni na daawwata jettaniitiin sistema sana baafattan. Faashina ta'eedhaan fakkaata wanti akkasii kun. Yeroo kana keessatti garuu miidhaa akkamii qabaa? Waa'ee gandatti galleetiin sababa nama tokkootiin ganda tokko godina tokko arrabsu miidhaa akkamii qaba? Rakkoo akkamii fida? Jettaniitiin namni yaadan hin jirtan. Asirraa ka walitti wacuu ka maalii waan isaan beene ka bakka inni bahe namni tokko isa hin beeknetu asirraa walitti waca. Garuu wanyi isin asirraa walitti wacuu jirtan nama gurguddaa biyya keessa uummata nagaa qabu uummata nagaan jireenya hawaasummaa waliin jiraachaa jiru akka walitti buusuuf carraa bantan. Uummanni biyya keessa jiru nagaan jiraataa jira. Gandummaa wayituu hin qabu. Adda addummaa wayituu hin qabu. Kuni ganda kiyya kuni ganda ebaluuti jechaa hin jiru. Warri sooshaal miidiyaa irratti baataniitiin waa'ee gandaa haasoytan dhaabbadhaate of ilaala. Leesh gandummaa maal jechuudha? Dhaabbadhaa mee ofuma keessanii of tilmaamaa. Maal fida? Gochi kuni maal fida? Dhugaarraa hafi. Garamitti deema? Eessa deemaa jirra? Eessa dhaquu jirra? Garri itti deemnu kuni garami jettanii dhaabbattanii tilmaamtanii of ilaaltanii isin jirtanii. Akkasitti haasawuun kun miidhaa akkamii qaba jettanii namni itti yaadaniitiin teessaniitiin itti yaadaniitiin jirtan himee dhaabbadhaate of ilaala. Jireenya keessatti namni dhaabbate of ilaaluun baay'ee murteessaadha. Waan haasoynu dura wanti haasoynu kun uummata biratti rakkoo qaba. Uummata biratti rakkina fida. Uummata kana walitti buusaa jedhaati ta'a yaada. Uummanni nagaan jira bara. Uummanni adda addummaa wayituu hin qabu. Gandummaa wayituu hin qabu. Warri gandummaa leellisu warra sooshaal miidiyaa irra jiru kana. Kanaaf warri gandummaa hafarsiisan bilis gandummaa keessaa ba'a. Namni biyyaa quban qabu waan tokko dhugaa rabbiin isinitti namni biyya keessa jiru waa'ee gandummaa tokko isaa irraa hin beeku. Jireenya hawaasummaa isaa akka dur waliin jiraachuu turetti waliin jiraachaatiin jira. Rakkoon siyaasaa yoo jiraatillee biyya keessa uummanni adda addummaa akkasiin qabu. Garaagarummaa siyaasaa jiraachuu danda'a. Obboleessaa fi obboleessi illee garaagarummaa siyaasaa ni qabaata. An siyaasa barbaadeen hordofa, obboleessi kiyya siyaasa barbaadeen hordofa, abbaan kiyya siyaasa barbaadeen hordofa. Garaagarummaa siyaasaa qabaachuu dandeenya. Garuu garaagarummaa biyyaan qabu. Biyya takkitti qabna waan ta'eef. Biyya lama hin qabnu takkitti qabna. Takkitti qabnu sana immoo addaan kukkunnee addaan uf ciccirree garanatti wal qoonnee yoo jenne takkitti qabnu sana irra immoo jiraachuu hin dandeenyu.